يا الله مجان كوني دوان الدنيا الرابع قتيجرا إذا نجار ربي باي ونينا ما نكوبا ربين ماتي سا أهلي سا هندما هو صبري بتجبينها كنو فول ربي ستاتو نجار ربي كوميدي إسا هدو كندا ودو في هدو راقن وباتان تريدا أكنا متوكوتي نجار باي نما قديسيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمعة ركفوني زرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك أبجا أكم جرتني نجني كيسان بدأ الحمد لله رب العالمين هو لتدي بني جرات اللي ربين قلن حاجه وردفتو تكيا جالتمتو تافي كوجمتو تردفتو تجنو يوتيوب هم دمت كيساني يو غلطو ما سنين جسم بربادا والله يدو تكنا بالفات دادا سبسكرايب gochuudhaan na jajjabeessaa jirtanii hedduu jajjabeenna ammallee daraan isinirra barbaada jechuudha. Naaf galatoomaadha maamiltoonni kee warroonni haaraa gara chaanaala kootiitti dhufaa jirtan dabalamaa jirtanii welcome anaa dhufu manni mana keessa isiniin jedha. Yeroo viidiyoo kan daawwatan like gochuu hin dagatinaadha. Please gatiitiin kaffaltanii like gochuu commentii sanduuqa commentiitti hanqinaa fi dogongora yookaan qeequmsi jiru yoo jiraate sanduuqni commentii sa'aatii 24 fi isinii banaadha isiniin jechuun jaaladha qaaliiwwan koo. Egaa har'a inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun dhugaa dubbachuudhaaf waan akka na rifachiise tokkoon FB irra deemaa jira amanuun dadhabee hamma ammaatitti soora mucaa koomedii akkaan taphatu suuraa isaa na dagaletti argitan kana jechuudha. Du'aan addunyaa irraa boqoteera jedhanii biyya isa taasalbattu dhugaa dubbachuuf ani baay'een takka rifadhee ani mana sirreessaa mana hidhaa keessatti du'ee argameedhaan mucaan kun koomedii dalagaa namni san beekni jira jedhee yaadu koomedii ajaa'ibaa kolfisiisoo dalagaa nama kana qaamaanis beeku baadhu koomedii isaa ni hordofaani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama rifachiisa. Ani natti dhugaalee natti fakkaachuu didee garuu ammoo doktor Naafii fa'aa namoota hedduu barreessaa jiranii irraa Abdii Geetaachoo illee barreessee jira. Doktor Naafii Yaadii Geetus barreessee jira. Namoota kanneen argee jennaaniin akkasuma namoota baay'ee namoota waan qabatamaa yeroo hunda gadhiisanii isaan kanarraa argee jennaaniin sila wanti kun dhugamaa kan jedhudha natti dhagahame. Wallahi baay'een nama gaddisiisa. Haala addunyaa tun har'aa jirtaa borduuta yaa'u maaliin akka du'es balaa maalii akka isa mudate hin beekamne. Hagamma poolisiin reeffa isaa fuudhee gara hospitaala geessee qorannaa irra jiranii jedhamee jira. Wallahi biyyeen isa taasalbattu maatii ahli isaa hundumaafuyyuu rabbi sabrii jajjabinna haa kennu haalaatuu fi dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa yaa Oromootiyya. Wannuma wallalluufu wannuma wal jibbinuufu wannuma wal dhiibnuufu hin jirtu. Har'a argamti bor dhabamti jechuudha duniyaan tuni bakka hin teettu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na rifachiise mucaan kun yaani dhugaa natti fakkaachuu didee dhugaa dubbachuuf nama kana qaamaan hin beeku garuu koomedii isaa baay'een hordofaa waa hedduu irraan hubadha. Koomedii isaa koomeediyoota ijoollee lafaa dhufan baay'ee qeerroon baay'ee jalqabanii jiranii koomeediyoota san keessa adda dureedhaan kana hordofu isaadha. Koomedii isaa san keessa waa baay'eedha kan hubadhu waa baay'eedha kan ani xiyyeeffadhu jechuudha. Xiyyeeffannaa argadhu jechuudha irratti. Maaliin akka du'e hin beekamu jechuudha. Yaani reeffi qoratamaa irraadhaan dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhe yaani. Kanaaf rabbiin akka maatiif ahli isaatiif sabra jajjabina laatuuf du'aa godhaaf isiniin jechuun jaaladha. Biyyeen isa taasalphaatti obboleessa kennallee akka maletti illee ni deemee jira nafseen isaan deebitu harka namaati immoo rabbumarraa itti dhufte kan jedhus qorannaa irra jira hin jedhanii waan irraa beeknu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaan biyya keenya keessatti wanni adeemaa jiru baay'ee nama sufokkisiisa baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Waa'ee Jimma keessatti kaleessa raawwatame manguddoo abbaa keenya irratti kaabineen hattuudhaan raawwatame kana arguu caalaa wanni akkaan nama cabsu hin jiru. Safuuf duudhaa biyyattii saniillee kan cabsu jechuudha kun seeruma mootummaa sanuyyuu seera mootummaa kana paartii badhaadhinaa jedhan kanallee kan cabsuudha kan diqqeessuudha jechuudha.
kuni manguddoo keenya hadha silaa kan gatteessisanii iddoo guddaa kennanii fi seenaa irraa qorachuu baran silaa obsa waa hunda tarsiimoo irraa dhageeffachuu malan gaaf akkasitti zaqii irraa hiikanii gaaf akkasitti saree arraba godhanii gaccee gaddeeffatanii arrabsan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kana dhugaa dubbachuuf wanni garagaraa jimma keessa baay'ee deddeebi'ee mul'ataa jira jechuudha. Kanumaan kan wal fakkaatu dhiyooma tana kaabinee moo bulchaa gandaa moo maal jedhanii sunillee jechuudha. FB irra viidiyoo waraabee gadhiise mana itti seenee bareedrii dhiibee ankaakka iyyite tokko alatti eeyyama tokko alatti nama dhuunfaa mana itti dhaqee doorsisaa irratti osoo gaggeessu viidiyoo waraabamee gadhiifame jechuudha. Sunillee jimmama keessatti kan gaggeeffame bulchaadha jedhanii kaabinootuma tana jechuudha. Waan akkana deddeebi'ee wanti fokkataa mul'ata. Hadhallee viidiyoon tokko gadi bahee viidiyoon jilbiifachiisanii gadi yaasanii qotee bulaa akka hin taanetti tuman tokko gadi bahee jira ammallee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kuni waan baay'ee akkaan nama jibbisiisuudha. Waan baay'ee akkaan nama baruudha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya biyyi teennaaf nagaa rabbiin akka nuuf godhu du'aa illee nuuf kadhadhaadha. Wallahi obboleessa kiyya kanaan dhugaa dubbachuudhaaf akka nama miidiyaa hordofuu tokko koomedii isaa waa hedduu irraa baraan dhufe fuulli rabbii sattaa torga. Dhugaa dubbachuudhaaf namni nafseen har'a jirtii borduutii nafsee har'a jiraattu borduutu tanaaf duuti tan akka duutti tun akka jirtu du'a tanaanis akka adda ba'uu dandeenyu nu hubachiisti. Namni kamiyyuu namni an hin du'a jedhee qopheessuu hin jiru. Rabbiin nama tunis akka nu bira jirtu akka uf yaadan rabbi nama taasisu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaana nyaata obboleessi keenya kuni nama koomedii ajaa'ibaa waa'uu garagaraa kolfisiisuuf waan barnoota qabu of keessatti ergaa hedduu qaba koomediin inni dalagaa ture sun jechuudha. Gaafis itti ta'a yeroo baay'ee nama kenna dhibamee osoo hin argin du'ee ariita. Hundumaafuu rabbi irraa itti dhufteef harka namaa ta'ee wanni beenu jiru inshallah akka qulqullaa'ee gannu baa'us abdii qabna. Walumaa galatti nafseen isaa akka malettis qulqullaa'uu baatus nafseen isaa hin deebitu. Rabbiin maatiif ahli isaa hundaaf jajjabinaaf sabri jajjabina isaaniif haalaatu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee na rifachiise akka nama tokkootti baay'ee rifadhe baay'ee hordofa. Kanaaf obboleewwan kiyya du'aa kadhaa fi du'aa mira dhabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas gocha raawwatame kana jechuudha akka badii ta'e bulchaan naannoo sanii maal jedhama komishiniin maal mootummaa naannoo saniidha beeksisee jira. Kun kan duudhaa fi seeraa fi heeraa paarticha kanaallee kan cabsu jedhee beeksisee jira. Garuu wanti nama gaddisiisu keessa jechuudha osoo viidiyoon kun gadi bahuu baate namni tokko namni wanni jedhu hin jiru. Hundumtu gubbaa gadi takkattiidha waan ta'eef. Kana jennaani uummanni rafuu hin qabu. Dhugaa dubbachuun rafuu hin qabu. Osoo kalees uummanni miidiyaa irraa wal harkaa butuu baate wanti kun dogongora akka ta'e hubatani. Nin beekna biyya keenya keessatti jechuudha. Affananii ka barbaada ajjeesanii ka barbaada hidhanii kan isaan waan isaan jedhan jilbiiffataniif jilbiiffachiisanii kan hin jilbiiffannee fi akka barbaadan godhan jechuudha. Kana ammootu yeroon akka yeroo durii sanii miti. Uummannis naqaa dhufee jira. Kaameraa jira hin bahaa onni fe'ellee osoo ta'e kaameraa jalaa bahuu hin dandeessu. Rabbiin galanna haa ga'u. Miidiyaan babal'ate kun illee waa hedduu furmaata guddaa qaba. Miidhaa qaba jedhan bu'aa irra caalaa faayidaa qaba. Kan akka itti miidhamutti ka itti uf miidhe inuma miidha. Ka irraa fayyadame inuma fayyada. Kanaafuyyuu jennaani rabbiin nuuf haa dheeressu. Dhugaa dubbachuuf mucaan yeroo san kaabineessa itti utaalee qabee akkasiisin akka osoo nu baay'atu du'aa nu godhaadha. Warroonni achi jiran sun jechuudha. Uummanni achi jiran sun yeroo inni akkasi diqqeessu san akkuma mucaasu adda ta'e sanitti osoo ol utaalanii akka inni qabe kunillee kan jilbiifatu ol ka'e wajjin qabe silaa likkiisii galti turte. Kanaafuyyuu uummanni jala cadhisuu hin qabu. Mirga ofii bakka seerri jilbiifatu qaba. Kaabinee hattuun ganna keessa deemtee gaafa jilbiifadhu jettuun gaafa akkana ta'e jettuun gaafa akkana ta'e jettuun fudhachuu hin qabu. Maaliif jennaan namni tokko mirga dhala namaa mirga uumamaa
kan ittiin dhalate mirga namummaadhaa ni qaba. Kana jechuun mirga isaa cabse nam tokko yoo seera waa dogongore yookaan waa balleesse qaama seeraa afootti dhiyaachuudha malee kaabineen jilbiifachiistee poolisii akka barbaadde wanna fedhii sammuu isii tumaadha akka barbaadde osoo qaama seeraa mana seeraatti dhiyeesse akka barbaadde fi innaa isii irratti raawwachuun kun ammoo tuyyuu mirga dhala namaa kan hin eenneedha. Mirga dhala namaa kan cabsuudha kan dhiibuudha. Kan cunqursuudha. Kanaafuyyuu jennaan dhugaa dubbachuuf Jimma keessatti baay'ee gad deddeebi'ee jira. Maaliif akka deddeebi'aa jiru hin beeku. Wanta kana fokkataaf viidiyoo har'allee gadi ba'ee jira. Durallee gizee duraallee gadi babbahaa ture waan akkana argaa ture jechuudha. Kanaafuu qeerroon uummanni naannoo hawaasni naannoo sanii kana wal ta'ee falmatu qaba. Kaabinee hattuu ganda keessa deemtee cunqursaa mana banaa itti seentu gara seeraatiin beeksisuu yookaan ammoo murtii mataa isii irratti fudhachuudha. Maal isiin eenyu wali. Kanaafuyyuu jennaan kana hundaa gochuu danda'u hawaasa naannoo saniiti. Hawaasni naannoo sanii yoo abbaan iyyata ollaan iyya namaa ba'a jedhan miidhaa hawaasa naannoo keessa irra jiru ni beekta waan ta'eef akkuma kutaa 11 Oromiyaa kutaa 11tti kuuwwan bilisa jira jechuudha miti. Kutaa 11 keessa kaabinoonni hattuun akkanaa bakka hundi jirti. Jimma keessaa miti iddoo hunda maatii keenya dararaa jirti seenaa jechuudha. Garuu ammoo wanni akkanaa fokkataan akkanaa kuni raawwatamuu ta'uu qabu. Hawaasni ofirra cadhisuu qabu. Mormatuu qaba. Ofirraa darbatuu qaba. Kana jennaan yaa uummata keenya ofirratti hin cadhisina. Cadheessi keessan ammoo tuyyuu waa hedduu nurra dhalchaara. Hadha abbaa keenya hayyuu Oromoodha. Gaafa akkana sareen zaqqii irraa hiissiftu kana caalaa wanta akka hamilee nama cabsu hin jiru yaa Oromooti. Kanaafuyyuu falmachuu qabdan, dubbachuu qabdan, walirra laaluun qabdan, sodaatanii cubbanii ifaan bilisatti dhumuudha malee hayyuun abbaan keenya waa hedduun cabee nu guddisuuf jecha cabee waa hedduu jireenyi qaala'insi jireenya biyyattii sanii cabsitee gaafa lafa isaarra badii tokko maletti qaama seeraa dhaqee waan rakkoo ofii ibsate jechaaf sareen ganda keessa deemtee akkana gaafa kootu wanni kana caalaa hamilee namaa cabsu hin jiru. Kana jennaan hawaasni qeerroof qarreen naannoo sanii wargurmooftee waan akkana kana dhiibbaa irra godhuu qabdi. Karaa mootummaatiin dhiibbaa gootee kaabinoonni kunniin akka of sirreessan yookaan ammoo akka irraa ka'an dhiibbaa gochuu qaba hawaasni naannoo sanii. Kana ta'uu baannaan booda har'a zaqqii irraa hiisiftee bor ammoo kuffifti ciibsitee akka walaatti takka yaastee qaluufteetti jechuudha. Kana jennaan kana hundaa kan ofirraa deebisuu danda'u hawaasa naannoo saniiti. Kun hawaasa naannoo sanii ilaallata. Yoo isin iyyattani yoo isin irra tarte kan ollaan keessa isinii birmata waan ta'eef. Kanaafuyyuu jennaan kana ammoo mootummaa jechuu hin dandeenyu. Maal jennaan kaabinoota saree akkana keessa deemtee gubboorraa nyaataa kan akka barbaadde hiitee kan akka barbaadde gootu mootummaa hunda sakatta'uu hin danda'u. Yoo isin qabdanii sakattaatanii qaama seeraa oliyyannoon galfatanii mootummaan takka irra deemee jala deemee sakatta'ee eeguu hin danda'u. Wardiyaa kanaa ta'uu hin danda'u. Isin wardiyaa olii ta'uu qabdan. Isin wardiyaa abbaa keessanii ta'uu qabdan. Isin wardiyaa hawaasa keessanii ta'uu qabdan. Hawaasni naannoo sanii dammaquu qaba. Walirra laaluun qabu. Kayyoo abbaan keenya akkasii salphatu sun kan tataa'usu hawaasni tataa'usu osoo ol ka'ee maali kuni osoo jedhee afaan tokko ta'e ol ka'ee dhaabbatee silaa hin dubbatu hammas arraba dheeratee hammas irraa hiisisu tureeyyu. Cadhisuu isaanii hawaasa saniittu jilbiifachuu jara lamaa saniittuyyuu zaqqii abbaa keenya san irraa hiisise jechuudha. Kun ta'uun qabu. Kun gocha fokkataadha. Kun gocha aadaa Oromoo cabsee dhalleedha. Abbaan keenya waa hedduun cabee jira. Abbaan keenya kun ammootuyyuu Jimma qofa osoo hin taane Oromiyaa kutaa 11 nu ilaallata. Abbaa kiyya, abbaa keeti. Kana jennaan abbaa keenya kabajetti gochuu qabna. Faana dhaabbachuu qabna. Sarii akkanaa tana sarii akkan abbaa keenya diqqeessitu kana ammootuyyuu likkii galuu qabdi. Kana jennaan ammallee saaxilu akkuma itti fufetti jira. Wanni godhamaa jiru takka gubbarraa gad qabdanii sakattaa yaasa godinoota hunda keessaa saree akkanaa kana qaama mootummaatiif dhiyeessaa. Kanaafuyyuu jennaan ofirratti hin cadhisinaa. Walirra dammaqaa gaafa isin dammaxxan gaafa isi iyyita olla isin iyya waan ta'eef ofirraa qoladhaa isiniin jedha. Hedduu nu boonsee hedduu hawaasni keenya galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Masaayila tokkokiidhaa fi fibiidhaan dhukaafamaa tureen dhiifama gaafachuun badii ta'uun mootummaan gadi bahee qaamni seeraa beeksisuun kun waan tokkotu. Beeksisuu osoo hin taane maalirra gahee dhiifama gaafachuusaa uummata afootti miidiyaa irratti gadi baasan akkuma miidiyaa irra viidiyoon gabbeessuun namichaan sun jaldeessisu argitanii
وان فولي ساتو يو جلديسا فقاتا جلديس سن بفا جلديسا سن غدي بهي أمتا كان غوتو إسا إيفا مغافتشو قب أمتا كان أفوتي أبا كيني سا دوك إسا أنغتي بدي وفي فرأتشو قبا إيفا مغافتشو قبا يجو حواس هم كان هنتا إنتي أفنا دام بدي دا مالي دا جداني ديبسو إنو منتاني مالي كان بود إسا بود دوف الرابرة توان تايف كانافو يوبلي وكيا كان رحا دمتنو نترفون قبنو نتشاتيسون قبنو إيجو قبنا مرغا كينيا نتوف قبتشيسا وان تايف يو نتوف قبني يو نتكبجو فوقوني أمبسنو كبجو وان تايف أف قبتشيسا سنين جاتشو مجبا جالتا hamilee isin tuqini abbaa keenya mara jimma keessatti ta'e malee oromiyaa kutaa tokko ilaallatti wanti tuni abbaa keenya hayyuu oromooti tuqame abbaa kiyya tuqame abbaa keetu tuqame jechuudha jimma bichaa eeganda itti raawwatame arrabaan maqaa dhoofna malee oromiyaa kutaa tokko ilaallatti kun jechuudha abbaa hayyuu oromooti kanaa jennaani inshallah zaliman tan rabbin abamnu jelanu gode biyatenna nuf habili somsisin jechun jaalada sin kabaja inshallah hamma video birati walitti debinutti nagatina dra assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh